yoo isii argachuu yoo ijoollee ta'e argachuu barbaadde akka kanaa miti. Akka kanatti hin argitu. Dhugaa sitti himaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtii bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa fayyaa ta'aa akkam jirtu. Ani naguma alhamdulillah mee awwala video kana laallee deemna. Akka sa'ana adan hoteela keessa barbaade video gadhiisu argee sagalee naaf keettee jechuudha. Waan nama gammachiisu sagalee isiin naaf keettee dhageeffadha isin jedha. ሰላም ሰይድ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ከኢትዮጵያ ወደ አደን እንደገባ ሰምቻለሁ። ሱመያ የምትፈልጋት ከሆነ አደን ብዙ አትቆይ፣ እዛ ትፈልጋት። እዚህ ሰንዓ ናት፣ ናና እዚህ አግኘኝ። ወሮታ አፋን አማርኛን በእኔፍ ዋን ጀቴ ሰይድ አከም ጅርታ ሱመያ yoo kabarbaaddu taate akka Itoophiyaa irraa gara adan dhufte ni beeka isii barbaachaaf deebitee akka Yemenitti deebitee ni beeka yoo kan Sumayyaa barbaaddu taate achi adan keessa isii barbaadan oliin as jirti kootu naan jette mufaajaan gochuu deemti wajjin kan laallu ta'e jechuudha. Ani immoo wantaan jedhu akkuma argitan Sumayyaa barbaacha fiigaa jira sanaaf osoo kana dhageenyan hirribaan rafni halkanii fiigaa ka'ee dhufee as olee bulee ammoo yoo ati biyya kana dhuftu jechuudha rakkoo achillee deemtee ati rakkoo keessa jirta. Rakkoo irra hin baane jechuudha. Akkanan ta'u jechuudha. Akkanatti hin ta'u. Yoo Sumayyaa argachuu barbaadde jechuudha. Yoo Sumayyaa ijaan ijoollee ta'e ijaan arguu barbaadde jechuudha. Waan ani jedhu barbaade siif gala jechuudha. Akkanan ta'u isiin takka jennaan Itoophiyaa dhufte. Itoophiyaa dhufte immoo sanaa jennaan sanaatti deemta. Akkanatti hin ta'u barbaada kee ati wanta godhaa jirtu Sumayyaa barbaadaa ka jirtu jechuudha. Sumayyaa argachuuf akkam akka ta'e hin beekne. Sumayyaa barbaaddee argachuu yoo barbaadde jechuudha. Akka kanatti hin ta'u. Barbaada kee sirreessi. Nama si wajji kasi barbaachisu fedhi. Soqi. Nama san argadhu. Nama san wajjin haasayi. Sumayyaa argachuuf akka kanatti hin ta'u. Hayyuu hiikii baqa. Waa si gorsaan. Hayyuu hiikii. Nikaa buusi achi booda Sumayyaa hin argita jechuudha. Biyya irratti deemtee soqurra wanta jiru sirreessuu si wayya. Wanta balleessite sirreessuu wayya. Akka tasatti akkanumatti nama badirra ga'e argachuun waan hin taane. የሚያልስማማ በዚህ ብትፈቅድም ባትፈቅድም መጠየቅህ ግዴታ ነበረ። አንተ እኮ አልተናገርክም። በፊት እኮ ራሱ አረብ ራሱ አግባብለኛለች የጠየቀችልኝ እነዛን ቆንጆ ሴቶች ራሳቸው ልክ ነው። ግን አሁን አጠገብህ ሳትሆን አንተ ሩቅ ቦታ ሄደህ ማደርስበት ራሱ ቦታ ሄደህ ይሄን መፈጸም አይከብድም ብለህ ታስባለህ? እሺ አረኩኝ እኮ ያለፈውን ነገር አንደገመውና አሁን ለምሳሌ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም። እሱ ልክ ነው። ምልህ ነው። በጣም ተጎድታለች ልጅቷ ሱመያ በጣም ተጎድታለች። እሷ ብሰልን ልጆቹ ራሱ እንዲውል እኔ ሁሌ እሷ ጋር ነበር ሙለው። እውነቴን ነው የምልህ። ከዩኒቨርሲቲ አጠገባችሁ ነው፣ ቤታችሁ አጠገብ ነው። ስወጣ በቃ እሷ ጋር ነው የምሄደው። ልጆቹ በቃ 24 ሰዓት ባባ ነው። እሷ ደግሞ ይሄን በሰማች ቁጥር በእውነት ውስጧ በጣም እየተረበሸ ነበር። የእውነቴን ነው የምልህ። በፍላጎትና በፍቃደኝነት የሚደረግ ነገር ሰላም ያለው ነገር ነው የሚሆነው። አሁን ትልቅ ጉዳት ውስጥ ከመግባት ውጪ ምንም መፍትሄ ያመጣው ነገር የለም። ረኮር ጅርታ መሌ ዋን ቶኮ ሶሉሽኒ ከጎት እንጅሩ ወንተ ስሬስቴ እንጅሩ ዋን ቶኮን ስሬስ ማሊፍ ዴምሰኬ ስሪንቲ ሀዩ ሂኪቲ achi booda wanta jiru ilaalta. Nikaa buusi hiikii hayyuu yoo hin hiikin hin sirraa'u. Waan tokko waan sirraa'u hin jiru. Sumayyaa argachuuf ijoollee ta'e argachuuf yoo barbaadde hayyuu hiiki. Sumayyaa argachuuf eenyu argachuu akka dandeettu hin beekne.
eenyu wajji Sumayyaa argachuuf eenyu bira akka deemtu hin beekne. Eenyu wajji akka haasoftu hin beekne. Eessa jirti? Yoo isiin dubbii takkaa dubbattu ati daddaftee Itoophiyaa dhufta. Yoo Itoophiyaa dhuftu immoo rakkoo waan hin sirraane jira si bira jechuudha. Isa sirreessi Sumayyaa argachuuf mallaqa yookaan iPhoneii miti. Waa'ee jaalala haasa'i. Ka duraan dabarsitan haasa'i. Jaalalaan ammas deebitee as Itoophiyaatti dhuftee haa isiin aartuuf, haa isiin fagaattuuf, hayyuu wajjin akkasitti ilaallaan akkamitti dhuftiree? Waan ati godhaa jirtu sirrii miti. Waan ati godhaa jirtu san yoo laaltu isiin in aarti. Hin dabalti malee si argachuun barbaadu. Waan ati godhaa jirtu yoo sirreessite wanta badee san osoo hin sirreessin badii biraa irratti dabalte jechuudha. Dhuftee asitti jechuudha. Ati dhuftee hayyuu wajjin viidiyoo gallakkiste. Isa laaltee Sumayyaan akkamitti dhuftire? እኔ እንደዚህ የምናገረው ስሜታዊ ሆኜ ነው። ሱመያን ለማግኘት ማን እንደሚያስፈልግ የት መሄድ እንዳለብህ ማን ነው በደንብ ሊያውቅ የሚችለው የሚለውን ነገር ፍጹም አልገባም። ያው እንግዲህ ቃ እንደሰጠሽ ነው ያጣሽ ኤኑት ቤት ሰጥሻታል ብዬ ይሄ ዋይ ሱመያ ኤኑት ቤት ሰላም ወጂን ደርቢ ነው። ይሄም አይፎኑ ያው እንደታተመ ያው አልተነካም፣ አልተከፈተም። እንደዛው እንዳስቀመጠው ፋቱራህም እንደዛው እንዳለ ነው። አይ አይደለ? እዚህ ጋር ያሉት እቃዎች ኤርፎዱም ሁሉም ቻርጀሩም ውስጥ እንዳለ ነው። በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ በዚህ ልተባበርህ አሁን ስጪልኝ፣ ለኔ ስጪኝ እንኳን ለማዳናት አልኩሽ እና እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? እስኪ ንገረኝ። ምንም እኮ ማድረግ አልቻልኩም። ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ከነኦሶ ዳጌቶ አከሚቲ ሱመያን አስጅራ የቴ ሲወጅ ዱፍቴ ሲያርጉ በርባድ ኢጆሌቴ ሲያገርጂሱ ልጆችን እንዴት ታሳየ? አከሚቲ ሲያገርሲቲ ኢጆሌቴ ወንተ ጅሩ ዮላልቱ ኬሴሲ ኢረቲ ደበለ ጀቹዳ እንጉበት አሪ ጉዳ ኬሰ ጅርቲ አሪ ጉዳ ዮ ደንዴቲ ከነ ስሬሲ አከ ኦብሌሰቲ ሲጎርሳ ጅራ አከ ኦብሌሰቲ ሲቲ ሂማ ጅራ ወንተ አቲ ጎዳ ጅርቱ ስሪ ሚቲ ሰኢድ ሶቂንሲ ኬ አከና ሚቲ ስሪ ሚቲ as dhuftee Itoophiyaa keessatti dhuftee Sumayyaan bakka kana jirti jedhanii haasimuuf nama tokkon so'e dhuftee ayyuu wajjin hin ta'u. Dubaayis ergitee, Yamanis ergitee, atis Yamanis deemtee, Saawudis ergitee, bakka feete yoo ergite akkanatti hin argitu jechuudha. Akkanatti Sumayyaa argachuu hin dandeettu. wanta ati godhaa jirtu wanta ati hojjetaa jirtu sirrii miti እያደረክ ያለው ነገር ትክክል አይደለም። የመን ብትልክ ዱባይ ብትልክ ሳውዲ ብትልክ የፈለገበት ሀገር ብትልክ ሚስትና ልጆችን ለማግኘት እንደዚህ ያደርግ በከፌት ይወርግቴ ጆሌት ሄቲፍ ኢልሞቴ አርገቹፍ ዮበርባዴ አከናሚቲ አምስት ሂማጅራ namni tokko dhufee kana dubbiseen jiru በጣም ተከፍቷል። baay'ee keessi isaa miidhamee jira. Miidhama keessa jira. Miidhama guddaa keessa jira. Maaliif waan tokko hin beekne waan inni godhaa jiru jechuudha. Waan tokko sirriitti adeemsaan jiru. Kanaaf Sa'iid sitti himaa dogongora guddaa keessa jirtaa. Yoo Sumayyaa argachuu yoo barbaadde akka kanatti sooqiinsi kee dhaabi, soquu kee dhaabi hin sooqin. Yoo isii argachuu, yoo ijoollee ta'e argachuu yoo barbaadde akka kanaa miti. Akka kanatti hin argitu. Dhugaa sitti himaa jira. Ani sirreessu yoo deemu waan hin taane natti dhufa. Ayyullee natti kaate. Nama biras natti kaata. Bilbila natti bilbilanii natti fokkaran.
Maaliif nama tokko sodaadhu na sodaachisina. Ani sodaadhu sodii takkitti illee hin qabu. Adeemsa kee yoo sirreessite, adeemsa kee ammas yoo hin sirreessin akkanumatti itti rattaa malee Sumayyaa hin argitu. Sumayyaa argachuuf ayyuu hiiki. Akka kiyyatti hiikiiti nikaa buusee jedhii achi booda Sumayyaa hin argita jechuudha.